jalqaba obboleessa kiyya jettee beeksisteenii. Yooyyaa ashamaa akkam jirtuu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaa addunyaalessaa haa ta'uutii garuu yeroo dhiyoo keessatti akkanuma biyya keenya keessatti haala wal fakkaatuun kan mudate isiniif qabadheen dhiyaadheera. Hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer gochuun yoo turtan seenaa kanarraa barnoota guddaa argattu jedheen abdii qaba. Namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatanillee subscribe gochuun dagatina. Kallachumaan gara seenaa kanaatti kan isin hin dabarsu ani gammachiista shoomeedha. Haadha manaaf abbaa manaa waliin jiraatanii tokkotti ture. Dura seenaa yeroon isiniif dhiyeessu haadha manaa fi abbaa manaa baay'ee wal jaallataniin jedhame ture. Kan warreen kanaa garuu waliin jiraatu malee jaalalli isaanii dhumarratti bareedaa waan hin taaneef maqaa gaarii kan qabaniif maqaa gaarii kennu, kan hin qabneef immoo silaafiyyuu maafitti kennu maqaa gaarii hin qabanii. Haati manaaf abbaa manaa kun waggaa 12 ol waliin jiraataniiru. Bultii yookiin immoo jireenya isaanii kana keessatti illee ijoollee 3 horatanii. Akkaafuu akka aadaa naannoo keenyaatti abbaan yeroo aaru ilmi abbaa kana naa godhii jedhee yeroo abbaa isaa gaafatu abbaan deemi abbaa kee haadha kee gaafadhu jedhee deebisaafi mitiire. Haati manaa kun ijoollee 3 haadeessu malee 3 keessaa isa kamtu kan abbaa manaa kamtu immoo kan ormaa akka ta'e dubbiin bulee bahaa. Bultii ijaarratanii naannoo waggaa 2 akkuma fixaniin daa'ima hin horanne ture. Haati manaa nama haaraa tokko abbaa manaa isheetti beeksisti. Namni kun obboleessa kiyya dirree waraanaa turedha jettee seenaa haaraa kalaqxee abbaa manaa ishee ni beeksisti. Abbaan manaanis tole jedhee obboleessa haadha manaadha mitiire. Kunuunsa gaarii kan isaaf malu gochuu fi jalqabee waliin mana tokko keessa bubbulu. Akka carraa ta'ee baatiiwwan muraasa isaan bira erga turee booda hojiillee ni argata. Yeroo kanatti abbaan manaan gammadee fi yeroo inni ammallee hojii argadheeraa qofaa kiyyatti mana kireeffadheen galaa jedhee gaafatuuni haati manaa keessa abbaa manaa ishee waan beektuuf abbaan manaa ishee lakkii kun hin ta'u manni keenyi bal'aa waanta ta'eef hanga fuutee bultii godhattutti nu waliin jiraadhu, kan nuti nyaannu nyaadhu, kan nuti dhugnu dhugii jedhee isatti dubbata. Dargaggoon keessummaa obboleessa haadha manaa fakkaataa kunillee ijasaa barbarreedhaan dhiqatee waliin jiraachuu itti fufee akkuma obbolaa maatiitti waliin nyaataa. Baasii mana keessaa bahu yeroo tokko tokko abbaa manaa ni gargaara. Yeroo haati manaan akka carraa dhukkubsattu abbaan manaan fageenyarra kan jiru yoo ta'e bilbilee fi deemii gargaariini obboleettiin kee haati manaan koo dhukkubsatteetti jedhaanii. Haa ta'utii garuu dubbiin duubaan jiru haati manaa abbaa manaa ishee dhoksitee obboleessa kiyyadha kan jette waliin akka garaa ishee taati. Icciitiin kun garuu waggaa 10 oliif mana sana keessatti dhokatee ture. Haati manaa ijoollees ni deessi. Haa ta'utii garuu kan abbaa manaa miti. Beektee eeggattee karoorsitee gochaa kana raawwatti. Akka carraa ta'ee guyyaa tokko abbaan manaan ni dhukkubsata. Dhukkubsatees hospitaala ni seena. Ijoollee 3 haadha manaa fi ani obboleessa haadha manaadha kan jedhu waliin hospitaala seenanii. Dhukkubbiinsaa daran waan itti cimeef guyyoota hedduu hospitaala bubbulanii. Haa ta'utii garuu miirri dhufnaan jaartiifis jaarsaafis obsa nama dhowwata mitiire. Haati manaa fi obboleessa haadha manaa kan of jedhu calluma jedhanii qilleensa fudhanna jechuun gara alaatti gadi bahu. Daqiiqaa muraasas erga lakkoofsanii booda abbaan manaan dhukkubsatu dhibeensaatti jabaatee ikkifachuu jalqaba. Yeroo kanatti mucaa hangafaa dhiirri haadhasaa fi eessuma isaa waamuuf halkan gara alaatti baha. Haa ta'utii garuu wanti arge ija isaaf baay'ee ulfaataadha. Daa'ima ta'us wanta kana garuu adda baafachuun itti ulfaatu. Haadha kiyya kan jedhu mana jalatti eessuma kiyya kan jedhu waliin seenaa biraa keessa galanii halkan sana argaa. Battala eessumni uffata isaa sirreeffachaa mucaa waan argetti nahee ol deebi'aa jiru kana qabee kaballaadhaan rukutaa. Wanta kana nama tokkotti dubbattee jennaan lubbuu kee si keessaan baasa jedha. Yeroo kanatti mucaan abbaan koo baay'ee dhukkubsachaa jira nan dhaqqabaa fi jedhee isatti dubbate. Namni kunis abbaan kee isa miti anadhaa yoo du'es dhiphina mana keenyaatu hir'ata malee homtuun jiru adabadhu taa'ii jedhee deebisee fi daa'imni
umrii isaa guutuu abbaa kiyyadha jedhe al takkaatti abbaan kee ana jedhee namni biraa yerootti dubbatu haati isaa eessuma isaa jedhee kan fudhatu waliin haala biraa keessaan ijji isaa yeroo argu kaballaa sana dabalatee sammuun itti naanna'ee deemus dadhabee bakkuma sanatti of wallaalee hospitaala waan jiruuf yaaltonni battala fuudhanii gargaarsa taasisanii fi mucaan kunis akkuma of bareetti doktarri yaalaanii jiru maaltu si mudatee maaliif akkana taatee jedhee yeroo gaafatuuni mucaan waan argee fi waan isa mudate tokko lamaan nama kanatti himee yeroo kanatti silaas dhiigni abbaa manaa laaboraatoorii keessa jiraatii dhiiga ijoollee sadanii eenyummaa isaanii adda baafachuuf fuudhee sadan isaaniiyyuu kan abbaa manaa miti kan nama ani obboleessa haadha manaati jedhuuti. Doktarri kunis waan arge waan hubatetti baay'ee taajjabamee mucaa namni kun akka hin ajjeesneef poolisiidhaan qabsiisuun eegumsi akka ta'uufii taasisee erga kanaatii abbaa manaa yeroo fayyu haala jiru hundumaa doktarichi itti himee abbaan manaan amanuu hin dandeenye maalaa godhuutii waggaa amma kana guutuu jireenya sobaa jiraachaa ture. Yaala isaa erga xumuratee booda akka nama homaan beeknetti gara manaatti deebi'ee guyyoota muraasa booddee garuu waan harkatti qabuun meeshaa bitatee haadha manaasaaf obboleessa kiyya kan jette kana walirratti rukutee lubbuun isaanii battaluma baatee daa'imni haati isaa fi eessuma isaa kan jedhame waliin bifan taaniin arge sammuun isaa erga sanaa booddee nagaa ta'uu didee dhibee sammuuf saaxilame yakka ajjeechaa nama lamaatiin abbaa manaatti hidhaa umurii waggaa 18 murtaa'ee ijoolleen lamaan hafan yeroo booddee daandiitti bahanii kadhachaa jiraachuu jalqabanii inni tokko silaa fayyaa dhabeeraatii maraataa ta'ee jireenya keessatti dogongorri xiqqoos dogongorri guddaas dhoksinee hojjennu guyyaa tokko ifa ba'umsaa homaa waan hin oollee har'a abbaan manaan kiyya nan argu har'a haati manaan kiyya nan argitu jennee karoorsinee qoreen ofitti funaanne guyyaa tokko haala kanaan jireenya keenya diiguu danda'a. Inaan wal fakkaatu Tsaggaa Talkasakasach jechuun ijoolleen toora sooshaal miidiyaarra oofan guutuutti kana fakkaachuu baatus bakka hedduutti garuu walitti dhufa. Dogongorri nuti raawwannu yoom eessatti akkamittiin akka nu saaxilu hin beeknu. Sanaarra immoo umrii ofii guutuu sodaa amantaa malee akka jiraannu taasisaa. Kana guutuu rabbi namatti hin ergiin jechuutu fala malee bultiin ijaarratan haala kanaan dhuma isaa yoo argan eenyummaa ofii uumamuu akka jibban akka irra ejjatan nama taasisaa. Bidiruun uraa xiqqoo yoo qabaatte bishaan xiqqoo xiqqoon galchitee booddee galaanaan nyaatamti. Ni har'a xiqqoodha jennee sammuu keenya keessatti tuffanne jireenya keenyaaf balaadha jennee yaannu bor nu ukkaamsuu, bor duwwaatti nu hambisuu, bor lubbuu balleessuu, bor maatii bittiinsuu ni danda'a. Kanaaf ofaa eeggannuun kallacha keenya seeraan haa qajeelfannuun dhaamsa qophii Oromiyaa 24 guyyaa har'aati. Na dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hin hawwaa. Yeroo gaarii.